seenaan tun seenaa dhugaadhaan biyya Ameerikaa keessatti gurbaa dardaraa rabbi sodaatu kan lammii Saudi Arabiyaa ta'e tokkoo fi intala Ameerikaa jidduutti uumame. Gurbaan dardaraa kan rabbi sodaatu kun akki jedhu wayita inni yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti baratu akkuma isin beektan Ameerikaa keessatti dhiiraa fi dhalaan waliin baratan. Akka biyya Islaamaatti dhiirti hobaa dhalaanis hobaa Ameerikaa keessatti hin baratan. Gurbaan kun dhalaa wajji baratu wajjin haasa'u waan tokkollee isaan hin gaafatu. Wayita isaan gaafii isa gaafatanis osuma fuula keessa hin laallee gaafii isaanii deebisaaf. Isaa haala kanarra jiru barnoota xumuruuf waggaa dhumaa gahe. Guyyaa tokko mudiirri yuunivarsiitii gurbaa kana yaameenii akkana jeen akka dhalaa wajjin haasa'ine niin beeka sillee niin hubadha. Haa ta'u garuu wayita eebbifamtee booda dhalaa wajji hojjechuun kee hafinsa hin qabu. Saniifuu amma dirqama dhalaa takkaa wajji waan tokko qorachuu qabda. Je'eenii intala dubaraa takkaa wajji walitti fideen. Gurbaan kun mala biraa hin qabu qeebaluu malee eegasii waggaa xumuraa kana dhalaa wajji kursii takkarra taa'ee barachuu eegale. Gurbaan kun intala wajji baratu tana hin dubbisuun yoonii fi gaafii isa gaafatteen malee wayita gaafii isa gaafatte osoo fuula keessa isii hin laallee deebisaaf. Intalti tun haala kanarratti yeroo muraasaaf obsite. Gochi gurbaan Islaamaa godhu kun hedduu isii aarsa. Duba guyyaa tokko gurbaa kana arrabsiteenii afaan baalagee cufa jetteen. Isin warri arrabaa dhalaa hin kabajjan, dhalaaf bootaa hin kannitan. Isin ummatuma akkami jetteenii lolteen. Gurbaan dardaraa kun hanga isiin isa arrabsitee quuftu eegeetuma wayita isiin tasgabbooyte akkana jeen. Osoo umuraa daayimandii qabaatte ija namaa duraa fuutee waan daayimandii keessa kaayan keessa hin keessuyi. Eegasii bakka namni hin arkine yookaan itti hin dhiyaanne khaznaa keessa hin kaayyattu akka namni si jalaa hin fuuneef jecha jeen. Intalti tun dhugaadha akkasumaan godha jetteen. Gurbaan dardaraa kunis intalti dhalaatiis nu biratti akkasuma jeen. Akkuma daayimandiitti isiin nu biratti qaaliidha. Jaarsa isii malee namni tokko isii ilaaluu hin danda'u. Saahibummaas ta'ee qunnamtii dhiiraa wajji fuudhaaf heeruma dura hin gootu. Jaarsa isii malee dhiira biraa laaluu hin dandeessu. Akkasuma dhiirtiinis dhalaa laaluun dhoorkaadha jeen. Garuu isin warra Ameerikaa biratti intalti dhalaa akkuma sijaaraa yookiin hashiishaati. Namni tokko akkuma sijaaraa aarsutti yeroo takkaa fi lama aarseeti hiriyaa isaatti achi dabarsa. Hiriyaan isaatis aarseetuma kaanitti dabarsa. Kaanis kaanitti dabarsa. Hanga sijaaraan dhumtutti. Eega dhumtee booda lafatti darbaniitii miilaan irra ajjatanii tan biraa barbaada deeman. Isin biratti dhalaan akkuma sijaaraatti jeen. Eega gurbaan jecha kana jeen booda intalti tun torbaan muraasa tokkoof gara yuunivarsiitii hin dhufne ture. Torbaan muraasa booda intalti lammii Ameerikaa tun fuula isii sattarattee dhufte. Yeroo kana gurbaa Islaamaa kanaa fi barattoonni yuunivarsiitii cuftinuu ajaa'iban. Sababni dhalaa fooxaa uffattee sattarattu yuunivarsiitii san keessatti isii dura arkaniituu hin beekan. Wayita barnoota xumuran booda daree keessatti baratan keessatti wanni ajaa'ibaa uumame. Intalti Ameerikaa tun kunoo shahaadaa qabatte. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جتة إسلامويت جتة غربا دردرا سنيتو أكا إسين إسلامويت يسيقود ربي إسلام ما نفخن فقلن هاقو إسلامته قفتين نعما ربي نفخن قداد الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا داوتوتا چاينال اودا نيشن فيديو خنرا برنوتا قدا اكفدتن شكين قو فيديو لي خنا والفكاتن اركتشوف چاينال خينيا اودا نيشن يوتيوب رتي سبسكرايب اما قدا اكسما فيسبوك رتي پیجي خينيا اودا نيشن لايك نف قدا اودا نيشن سبسكرايب قفا قدودان نگرگارا